kunis warra asiiraan nama kaddamu kun ammoo warra waan nyaataa fidee dhufu akkuma jirtutti isiniin jedha saalaallee isinii nilamu badrin baahee gobanni lamu shamsal haadii yaa mukarramu keessanaalli hin diddiiramu asnulaala yaa jamaala akkan agamu dewaan koolamu isin maleessa jira sin kallaaqee rabbi beekamaa sin jaalchisee kalqee hundumaa. يا نفسي ما تشتي عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرتو دافر دفتو تكيا ما كجرتني تنجيني كأنك كبجاتي كجلا سناقو جتشا egaa kabajamtoota furduftoota kiyya jala bultii ayyaana ji'a rahmataa ji'a barakaa ramadaan mubaarak baga rabbiin isiniin gahe jechuudhaaf asirratti dhufe jechuudha. Saniifuu urga ganamarraa ka'ee mana tolchee istiidiyoo tolchee lambaa adda tolchee mana adda nazzafaa maal osoo jedhu jechuudha. Osoo hin geessin osoo waa hundaan xumuriin osoo ifa matanallee seeraan irra rattabeen isini waraabuu eegale jechuudha. Kabajamtoota furduftoota kiyyaa ammallee irra deebi'ee baga rabbiin ji'a rahmataatiin nu gahee warra ji'a isaa kana guutuu waan khayriin isa keessa namaaf galmooftu nuuf galmooftee sharriin isa keessa namarraa dhiqamtu nurraa dhiqamtu rabbi nu haa taasisu jecha bar'een gadda nama meeqaan soomne nama meeqaan iidooqaa kana baga rabbi isiniin gahe jechuudha. Shaagalli goggoone barana laa jalaa walaa gubbaa nama baay'atu akkuma jiru yuutubaroonni kun gara Itoophiyaa deemuudhaan kun gara Keeniyaa kun gara Masrii kun gara takkuma takkaan haftellee garuma kutan hin argine sii dhuunfaatillee hatta manuma nu dhiisanii kutanii kanaaf kophaa manummaan na dukkanaa yaa jamaa hayi ramadaan osoo har'aafu nagga jedheetti manuma kanallee tottolchuu eegale jechuudha. Irra caalaan niyyaadha. Rabbi niyyaa nama tolu rabbi nu haa godhu nama niyyaa tolee eerii isa keessa jirtu hunda argatu rabbi nu haa godhu jisiniin jedha. Kanaaf ammoo kabajamtoota furduftoota kiyyaa ramadaana kana keessa khayriin namaaf baay'atti. Khayriin isa keessa namaaf baay'attu ammoo maaliidha yoo jennee nama waan isaa ofiin jaalatu waan ruhaa ofiitiin jaalatu obboleessaan jaalate keessa dachaa taatee wanni taatee nama osoo inni nyaatee bulu obboleessi isaa qofa buluu miti. Nama waan ofii jaalate luqmaati bira takkaa obboleessi isaa kan qabneef kennu jechuudha. Ollaa yaadachuu irra rabbi nu haa qarqaaru hin qabne niyyaadhaan niyyaan khayrii yaaduun hatta ajrii taatee nu galmoofte jechuudha. Kanaaf kabajamtoota furduftoota kiyyaa kanuma isin jechuu dhufe jechuudha. Mana guutuu rataa bulee lambaallee akkana hidhannatti hin fakkaanne guutuu guffatannoom waa hundoonni godhaa oole mee viidiyoo isinii maree hundi isinii maree isin dhiisa garuu immoo akkanatti illee natti hin fakkaanne mannumaa qullaa natti ta'ee jennaan eegaa osoo akkana wanni ta'u keessummaan rabbi natti hin gahin jedhee lamba matan illee taatu rattabee daawwattoota kiyyaa salaama jedhanii dhufee kabajamtoota furduftoota kiyyaa qophiin addaaf isinii qabadhee dhufe tanumaa. إن شاء الله يرو كبار بودا ولد جانا ربي رحمة ساتي ما يدنا مكيري نما رمضان كان بوتو كيس أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره وقت من النار مسكين كان هند ربي ملكيس ربي نواتاسسو كان كم يوم توتا فردفتو تكيا حاجة يرو براتي ولد جانتي نقاتي نتراسين جنة. السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة الخير وري لمبا مرتني ونينغوني warri beeytan seeraan naaf himaa jedhe. Waa kun ammoo faanosa jechuudha. Kuni akkuma jiru maktabuma kunniin ka beeytaniiyyuu irra deebi'ee booda isinii maraa. Asiirra ittiin dhuganii kuni faanosaa jechuudha. Akkuma argitan kunis faanosaa. Kunis warruma asiirraa baatee nama kaddamu. Oke, kabajamtoota furduftoota kiyya akkana rattabee jechuudha. Sirrii rattabee natti hin fakkaanne
Sila seeraan tolchee wanni godhadhee sa'aatiin xiqqoon irraa taree booda sirreessaa gadi itti jechuudha. Mee bareedee ilaala maqaa Allah jedha jechuudha. Garuu anumatu anatu katabu wallaale malee silaa inni akkasi Allah jedha. Kunniin ammoo kaadimman jechuu kaadimman kun asiiraan nama kaddamu. Kunis warra asiiraan nama kaddamu kun ammoo warra waan nyaataa fidee dhufu. Akkuma jirtutti isiniin jedha saalaallee isinii saalaatti tarra. Bismillahirrahmanirrahiim. Kuni akkanatti saalaadha aywaa. Ramadaan hin fakkaanne jedhaa kaa isin jamaa inni Ramadaan hin fakkaate hin fakkaanne kuni saalaadha. Akhiiran gurfatan noomti jallee faanuu salamaan kan itti bitee kana caala sa'a janaa wanni godhadhee dhiise akka hin bareedu. Okay, kabajamtoota furdiftoota kiyyaa warruma walumaanuu itti milkaa'u rabbi nu haa godhu. Kanaafuu haga qophiin kiyya kaxumuraa warri nu wajjin turtan galatooma. Kaadha qabadhee isin dhufee isinitti tole subscribe, like, share gochuun dagatina. Kanaafuu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Bye bye.